media yeroo dhiyootti saatalaayit irratti bahuu deemu toora YouTube channel Oborraa Global Network toora Facebook akkasumas WhatsApp fi kanneen kana fakkaatan irratti argama jechuudha. Odeeffannoowwan waayitawaa dhiyeessuudhaan oduuwwan amma raawwataman haqaa fi iftoominaan dhiyeessuudhaan bilchinaan xiyyeeffatee jechuudha. Saba isaa keessatti caasaa hedduu ijaarataa kan jiru Oborraa Global Network jechuudha. Miidiyaa fi jabeeffachuun waan ifiitiif abdii horachuu akka ta'e gaman waan dagatinaa jenna. Jalmurata gara qabxii dhumaatti deebina. Mee labsiin marsaa jaffaa qeerroo bilisummaa Oromoo waame kuni galma milkaa'ina akkam qaba akkasumas hogganoota siyaasaa Oromoodhaa kan amma inumayyuu oduun takka takka bahaa jirti hammam qabatamaa kan jedhu kan booda mirkaneeffannuu tahee jechuudha. Nan dhabamsiisa baandawwan harkaa qabu nan dhabamsiisa juuntawwaniif ammoo hojjechaa jira yeroo jedhu baandawwan kun eenyu fadhame gabaabsiinu himi. Baandaa jechuun gantuu jechuudha. Gantuu jechuun naftanyaa isaan wajjin barbaade. EPP fi bilisiginna illee jiruudha. Bilisiginna jiru fi badhaadhina jiru waan isaan janqaradhee irraa illee dagaan jiru kanallee dharrabsuu kun maqaa namni mukaafate. Ammoo inni yakkamaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti fi Itoophiyaa keessatti inni seeraan ala jechuudha. Eega aangoon isaa dhumate mi seerumichi isaa hakijibaa sanoo haa ta'u eega aangoon isaa dhumate humnaan aangorra jiru maafiyaa fi baandaan warri jaamu naftanyaadha. Naftanyaan eenyu Abiyoot Kaasaa Abiy Ahmed irraa jalqabee hanga ministeerota isaan sadarkaa gad aanutti. Labsii qeeroodhaa akkuma jennu labsiin qeeroodhaa kun maal fakkaata? Labsiin qeeroo baay'ee gareedha. Kan hedduu nama milkeessuu fi lolli bilisummaadhaan labsamuuf deema. Wanni dho'isin jiru Oromoo waan wal dho'isin takkaa jira. Hedduu gaariidha. Labsiin marsaalee shanan darbanii uggura diinagdee ture. Uggura diinagdee keessatti ati uggurameetuma ture yeroo guyyaa hanga irra kaamu qaamee irraama isaa danfaa. Deebisanii ammallee wanni amma addeessa godhu mootummaan wanni fiichoo kun jechuudha. Maafiyaan kun Tigraayitti duraan Wallaggatti waraana keenyaan boqotuudhaaf jecha humnatti fudhatee oborra fudhatee dabalataan ammallee waan hafes Tigraay geessee waraana isaa itti jira. Deebi'ee ammallee yoo kana cabsee kaas deebu taate sirna Haayile Sillaasee kan miliksanii deebisaa Itoophiyaa afaan tokkoo aadaa tokkoo kan tokko kajedhu kana ichitti isaa qabna duraanis ammoo inni sunutti deebi'uu hin qabu baadhumni argamu malee jiisi. Ati walumaa galatti nuti tooftaa isaaniitti bu'aa isaanii keessallee galuu hin barbaannu. Dhuguma dhibbatti nuti mirga hiree muree Jaalmurataa saba bakka hoggansi Oromoodhaa qaroon ija Oromoodhaa kan waggaa 100 keessatti Oromoon argachuu hin dandeenye kan akka Jawaar Mohammad kan akka Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booran akkasumas Hamzaa Booranaatii fi 25,000 ol waan si ajaa'ibsiisu keessaa jechuudha kan keessatti hidhaman akkasumas yoo kan dhageessaa ta'e mucaa tokko kan Oromticha Tuulamaa tokko gadi baasanii seera jala seera mana seeraatii fudhanii ajjeesan tokko kan guma abbaa isaa baasachuuf jecha nafxanyoota kittillayyoota ilmaan Minilik jechuudha abbaa isaa ajjeesan irratti haloo baachuudhaaf Baalerraa dhufee bakka itti guddaterraa dhufee biyya dhaloota isaa aanaa Darroo turee Fiicheetti fidanii jechuudha qabanii fidanii jechuudha wanni isaan godhan mee akkamitti ilma Oromoo tokko seera biyyattii jiru yoo yakkite seera nama gaafachuu jiru silaa seerri hin jiru jechuudha seeraa miti karaan seeraallee hin jiru namni seera hojjetullee hin jiru seerri lubbuu qabullee akka hin jirre hin beekna haa ta'uti seeramu addunyaa irratti uumama safuu ganamaa irratti iyyuu nama seera jala jiru gaaddisa seeraa jala jiru fuudhanii ajjeesanii riqicha jala darbuun Oromoo tahe kun ammoo Oromoo jettaa. Uummanni keenya kan osoo argu hoo akkamitti mootummaa kana deeggaru mootummaa Jawaarii addunyaan hundi jaalattuu fi hayyuu ta'e mootummaa
Abdii Raggaasaa waggaa 27 bosona keessa deemaa ture. Qeerroo jumlaan fixu abbaa amantii mana seenee fixu. Kun mootummaadha. Hoggansa kana baasuuf tarkaanfiin amma fudhatamuu qabu. Labsiin kun bifa kamiin itti fufuu qaba. Kana khadiini nu galatoome. Kana khadiini nu dambeef ati miira keessa galee illee dubbadhu miira keessa galee dubbadhu namni wayis balleessaa wayis tolcha. Kanaafuu wanni jechuu barbaade qabsaa waan kufa qabsoo irratti garuu immoo qabsaa kufa injifannoo ni dhufa amma kaan. Tarkaanfii kan itti fudhannu sanarratti labsiin kun kan addeessa godhu hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoodha. Gaafa hostee aabaa hostaanaan Oromoodha. Tokko ilmaan Oromoo. Paartii kun barbaachisu. Kanaafuu kana malee kaayyatanii asii kaan sangaa irraa gurrachuu gamoo kana keessatti Oromoon irraa anumurraa jalqabee nuti ani akka marii dhaloota egeree bilisummaatti mirga hiree muree murteeffannaa murteessuudhaaf yeroo isaa amma jennee qabsoo itti jirra. Akkasuma amma uummata Oromootiif gabaabsee waan dhaama. Uummanni Oromoodhaa miidiyaa qofa irratti olola dubbachuu miti. Rasaasa tokko qarshii 80 Oromiyaa keessatti. Namni itti gadi qaban qabne rasaasa tokko bituudha qaba. Birri 80 sanbaase. Jeesi kana achi jiru jechuudha. Ammoo inni Ameerikaa jirus waan isaa arjoomuudhaaf qeeroon isa gargaarsa barbaada. Qeeroon gargaarsa barbaada. Qeeroon hojjetan jiru hiriirra jiru. Qeeroo gargaarsa irra barbaaddu uummanni Oromoodhaa maallaqa kennuudha qaba. Abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa kan biyya keessa jirtan Oromiyaa keessa jirtan sangaa mililik nyaachisini ilmaan Oromooti maallaqa kennu. Qeeroo bilisummaa Oromooti kennu. Waraan bilisummaa Oromooti kennu. Waraan bilisummaa Oromoo biyya dheeffata. Yoo kana taate malee hin bilisoomna. Ammoo ni bilisoomna. Hin bilisoomne jechuun hin bilisoomna. Akkamitti bilisoomna? Waan an dhugaa jiru qofaan isin aan murootaan sabaa nama tokko hin sodaa. Rabbii tokko qofaan dhugaa haqa saba kiyyarraa isin bahu. Haqa saba kiyyaatiif dhugaa saba kiyyaatiif wareegamu. Kun qophii. Kanaafillee qopheessaan jira. Waan kana ta'eefu ittiin dabaladha. Uummanni keenya yoo diddanii diina jalaa isa fuuti diddanii kittileeyyoota diinaa jala taatanii diinaaf ulee taatanii diina jala deemtanii numa wal gabaabsaa likitti wal deemnee nutummaan jechuudha. Miliyoona 50 keessaa 25 dhufe 25. Yoo kanarra diina irratti xiyyeeffannee olii gallee dhaamsaan qaba poolisii Oromiyaa. Poolisiin Oromiyaa kaleessa qeeroo turte. Nin beeka. Warra jaalawwan waliin ture. Kabajamtoota hordoftoota keenyaaf seenetti gamanaan si argadhee jira. Kanaaf gaamee maal jettamee waa'een kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jedhamu kun maalirra gahe? Shamarran achi keessa jirtan sadarkaa hooggansaatti jirtan sunoo maal hojjechaa jirtan? Haalli jalqaba irratti hedduu galatoomii baay'ee si galateeffadha. Itti aansuudhaan akkuma ati jettee haala yeroo kana irratti hundoofnee wanta yeroo nurraa barbaadu ni goona jenneeti kan gurmoofne kan wal ijaarres kan ijaaramaa jirrus. Jaarmiyaan keenya yeroo kanatti sadarkaa baay'eessa irraadha kan jiru baay'ee sadarkaa gaarii irraadha kan jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoo yeroo kana haalli Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu hunduma keenyaafuu ifa hundumti keenyaa ni beekna. Asirratti nutis waan qeerroo fi qarree Oromoota akkarraa eegamu ni baanaa qabsoo keenya kara fuulduratti oofnaa. Kanaaf dirqama nurra jiru akka namatti akka sabatti akka qarratti hin baana kan jedhudha jechuudha kan ijaarramne wal ijaarree kaaneef. Ayyee mee kanumaa wal qabsiisee jechuudha haalli amma marsaa jaaffaa labsiin qeerroo Oromoodha jechuudha toora hundaan cimsee itti muddee mootummaa kanaan jechuudha hudhaa wal qabeetti jiru keessatti shamarran qooda guddaa fudhachaa jirtanii keessawuu jaarmiyaan keessan korri gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoodha. Tumsa waraana bilisummaa Oromootiif qeerroo bilisummaa Oromootiif hubannoon hawaasaa tokko ta'ee mootummaa gabroonfataa fi fiinxaaliyyoota nafxanyaa kanneen jechuudha Oromoon gurra isaa qalbii isaa ija isaa jalaa cufatuu qaba. Oromoon karaa isa baasu beekuu qaba. Mootummaan kun wanti inni raawwachaa jiru hayyoota irraa kaasee hanga dhalootatti haadha abbaa jalaa ilmaan sadii wal biratti eega hidhellee hidhaa gadi baasee halkan rasaasaan eega ajjeesee booda gocha suukaneessaa irratti raawwatee kana godhaa jira jechuudhaan ji'oota sardeen darbaniif waa hedduu hojjechaa akka turtanii fi dameewwan biyya keessaa fi alaa irratti illee
odeeffannoo qabnuun jechuudha waan baay'ee sababoonsu. Mee dhaloonni kuni maal murteeffatu qaba haala amma gaaga'ama siyaasaa amma jiru kana keessatti abdii nama mursiisu kana keessatti maal murteeffatu qaba karoorri keessanoo adeemsi keessanoo sagantaan keessanoo maal fakkaata? Tole galatoomii dhaloonni kun maal murteeffachuu qaba isa jettee fi wanti murteeffachuu qabu waanuma tokkodha. Wanti nu baasdelle jechuudha. Innis immoo waan keenya harka keenyatti dhiyeeffachuudha. Waan keenyaaf falmachuudha. Diinaaf harka kennachuudha boodha. Yeroo kana keessatti wanti guddaan nu barbaachisu jechuudha. Haala kamiin diinaaf harka kennachuu dhabuun haala kamiin olola diinaa dhagahuu dhabuun waan keenya beekuudha jalqaba irratti. Qabsoota kara fuulduratti oofuudha falmachuudha. Asirratti qeerroo adda bilisummaa Oromoo hedduu haa galatoomanii falmataa jiranii ni falmannallee hanga injifannoo gonfannus nutillee qeerroo adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko waan taaneef jechuudha. Ni falmanna biyya keenya qabsoon nuuf haarawaa miti. Kanaan durallee qabsaawaa turre qabsoon abboota keenya irraa nu geette abboota Oromoo irraa nu geette jechuudha. Hanga biyya keenya bilisoomsan wanti diina dhageeffannuuf hin jiru. Hayyee uummata Oromootiif yeroo baay'ee deddeebitanii waa dhaamtanii keessattuu sirni afaan faajjii sirna mootummaa bilisiginnaa naannoo Amaraatii fi Oromiyaa ofiin jettu kun jechuudha soba daguu jechuudha uummata keenya abshaalummaadhaaf Itoophiyaa takkitti ijaaruun alatti akka nama walloolee harree wal dhiittuu silkaa waliin cabsitu dantaan isaan Oromoo kabajan waan hin jirreef uummanni keenya kanaaf gurra kennuu qabu jettanii ibsa tokko Feesbuuka gora gaaddisa marii irratti ayyaana sabaaf sablammoota ayyaana maraattota waan jedhan san irratti cuudhuroonni akka Shimallis Abdiisaatii fi warri isaan fakkaatan jechuudha. Warroonni Shaamiza Adii miseensonni alaaf keessaan gartee uummata Oromoo burjaajeessuu barbaadan waan kana dubbannaani kuni soba tokkoon isaanii saree balbala diinaa eegu jettaniiti kan ibsa tokko baastani. Maalirraa kana jettan? Dhugaadha waanuma ifa gala jiru waanuma hojii isaaniitti amma wal fakkaatulleedha. Yoo akkuma beennu wajjin hin beennu nafxanyaan waa hedduu gaafatteetiin jirti jara kanaa wanti isaan nafxanyaan wanti akka irraa itti gaafattee isaan irraa dhabde hin jirtu jechuudha jara kanarraa. Shimallisis ta'ee taa'ellee ta'eetiin warra achi keessa maqaa Oromootiin aangorra jiru hunduma isaanii wal qabamsiisee akkuma tokko jennaani wanti isaan nafxanyaan isaan gaafattee isaan irraa hin dhabne hanga ammaatti maali yoo jettan wanti akka fakkeenyatti kaafnuufi yoo jiraate akka fakkeenyatti tokkoffaa Hacaaluun akka ajjeefamu nafxanyaatu gaafate ajjeefameefi jira. Inni itti aanu hayyoonni mana hidhaa jiran Jawaar Mohaammed irraa qabee Abdii Raggaas Baqqalaa Garbaa kun hundi akka hidhaman nafxanyaatu gaafataman jechuun hidhamanii jiran. Wanti isheen hanga ammaatti gaafatteetiin uummata kanarraa dhabde hin jirtu. Godhaafi jiru jechuudha gaamatti. Garuu amma kanatti wanti isaan godhan yoo jiraate wanti akka dhaamsatti dhaamnuuf yoo jiraate akka kora gaaddisa marii yookiin qarree takkaatti illee ta'e wanti isaaniif dhaamnu yoo jiraate sa'aatii ammaa kanatti. Hayyoota mana hidhaa jechuudha. Abiyyiidhaaf yoo kan eenyu jedhu ta'e hayyoota mana hidhaa jiran hiikanii hiikee jechuudha. Isaanis dhiifama gaafatee ummata Oromoo kan wareegama qaqqaalii irraa kafalchiisaa ture waraana itti ergeetiin ummata Oromoo irraa nama meeqaatama fitaa ture. Akka dhiifama gaafataniitiin yoo sa'aatii kanatti waan kana hin godhin achitti booda isaanii nafxanyaan isaanitti garagaltee kan isaan fixu jechuutu mul'achuu jira jechuudha nutti gama kennan. Maaliif jennaani nafxanyaa yoo kana hin goone ammaa yoo dubbachuu jirti dheengadda yoo fakkeenya ta'e aduu ayyaana sabaaf sablammoota jedhan sanii isaan mundura waa'ee miidiyaa taasisuu isaan duuban quba itti qabu. Nafxanyaan duuban quba itti qabdi borusillee kanas eeggataadha jechuudha. Garuu isaan waan takka ofirrattis beekati hin jiranii nuti dantaa isaaniitii kaasilaayyuu jala fiiguu jiranii haasanii nullee hin dhibu garuu sa'aatii ammaa kanatti wanti akka dhaamsa itti dhaamnuuf kanaa jechuun barbaada yoo hin dhaga'u ta'e. Ayyee jechuudha gama kanaan jechuudha yoo kan laaltu taate yeroo baay'ee komii hedduu qabdan hayyoota warra alaa kanarraa
hayyummaan keessan kan tarsiimoodhaan qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroodhaa lallabuu qofa osoo hin taane akka hoggansatti uummanni keenya hoggansa jala masakamee deemuu danda'u hoggansi tokko as bahee anatu qabsoo tarsiimoo kanaan jedheet daawwitii hoggantoota hedduu ta'e uummataafillee akkasumas qeerroo bilisummaa Oromootii fi uummatas humneessuu fi hubannoo wal gidduutti uumuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo jennu waraana bilisummaa Oromoo deeggarra yeroo jedhan qarshii mashaayii 5 deeggaraniit jechoota 50 dubbatuu waan jedhu irratti kuni gahaa miti kuni fakkeenya taanee garsiifnettaniit yoo diqqaatee ji'oota 3 keessatti miseensota odeeffannaa gama ammatti qabnu keessa gara 10,000 wahii ijaartanii kana keessatti ammoo dhibbantaan aangoo aangeffama miseensota kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo kuni 75 dubartoota ta'uu dhageenye. Kana malees sagantaa sadarkaa hayyootaa fi beektota sadarkaa barattoota yuunivarsiitii fi kanneen kana fakkaatan irratti haalli dhageenye. Kana irratti uummanni keenya maal gochuu qaba? Yoo kana jennu waan gochuu qabu beeka. Ammatti hireen uummata Oromoodha maal ta'uu qabdi? Akka jaarmiyaa keessanitti tarkaanfiin isin fudhachuudhaaf qophooftan fakkeenyummaan isin qabsoo bilisummaa Oromoo kanarratti mootummaa kanarraa sirriidha. Itoophiyaa takkitti hin ijaarru. Itoophiyaan michii sombaa uummata Oromooti. Itoophiyaan jechuudha farra uummata Oromooti. Akkasumas ammoo naqarsa uummata Oromooti jettaniiti yeroo baay'ee ibsa kan baastani. Kana keessatti yeroo baay'ee haasofni keessan jechoonni keessan qeerroo bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo qaamni bilisummaa Oromoo fi dantaa uummata Oromootti hajamuuf Oromiyaa walabaa ijaaruu barbaadu gamana haa fuulleeffatu jettaniiti ibsi isin baaftan. Maalirraa kana kan fudhachuu dandeessan? Tole warroota biyya faranjii jiran kanarraa si eegala hanga beeku jechuu tokko yaada tokko irraa isaan kuni maqaa hayyoota maqaa hayyummaa baatu garuu jarri rakkoo wayii qaban natti fakkaate waan isaan dubbisuu dhoggeessi sarara walitti beennee jirra garuu infa yaa'uu insirraa'uu tarii wallaalarraa ta'uu danda'a jennee hedduu eegutti turre. Osuma barri takka lama jennu barri hedduun lakkaa'ame ammallee hayyoota keenya kana mana hidhaa jiran badii takka malee osoo isaan jiran jechuudha osoo isaan asirrumaa hiibuma kanarraa shaallalan shaamiza adii diratanii matiifumarra oolanii waamuma Tigraay fi nafxanyaa harkatumaa oolan hayyoonni keenya badii tokko malee ji'a baatii 5 hidhamu jechuun ani akka mataa kiyyaatitti hedduu na dhagahama. Inni biraa isin maqaadhaniin hayyummaa qabdanii maqaa hayyootaatiin isin beeka uummanni. Tokkoffaa maqaa baqattummaatiin biyyaa baane jedhu. Garuu maqaa baqattummaa san lafa gootanii afaan bichaa isin faayidaa waan qabu natti hin fakkaatu. Isa lafa gootanii waan biraa waan zaraatiif dhibbeetu. Isin hundumaa gabaabumatti wanti isaan jechuu barbaanne waan isaan rakkise wayii qabu. Waan akka waa'ee Oromoo hin dubbanne godhu. Tokko maali? Tokkoffaa akka wayyaaneen barsiiftetiin biyyaa akka Oromoon hin bilisoomne gootetiin biyyaa baaftedha jedhu. Dubbii ifaan ifa dhugaa walitti himuun wannoo hin qabu natti fakkaata. Tokkoffaan kana. Lammaffaan ammoo iyyuu afaanuma qeerroo maalii gochuu qaba? Maal gochuu qabu? Maal godhan qeerroodha? Maali wanni isaan godhan? Mee namni tokko achi keessaa warra shaamiza adii keessaa namni tokkicha as baheetiin namni qeerroon karaa kana deemuu qaba. Qeerroon karaa kana yoo deeme karaa kanatu sirriidha jedhe hin jiru. Maal jedhu isaan shaamiza adii isaanii dirataniitiin sa'aatii 24 filataa qeerroon karaa cufuu qaba bismaarii maalitti rukutuu qaba? Maaliin rukutaa qeerroon? Afaan rasaasatii fi dhagaa maaltu walitti fide? Ofiyoo kan isaanii asitti barsiifachaa kan afaan hin haasa'u ta'anii. Achi as hin deebine waa'uma Tigraay fi nafxanyaa harkatumaa oolan. Isaan sirumaayyuu wanti isaan gizee hunda waa'uma Tigraay fi waa'ee nafxanyaa haasa'aniif tokkoffaan jarumaa fi kan isaan biyyaa ba'an malee maqaa baqattummaa maqaa Oromooti wanti isaan biyyaa ba'an hin jiru jechuudha gabaabuma. Kana jedhan kanarraa of qusachuudha qabdani. Yoo dhugumaan hayyummaa qabaattan, yoo dhugumaan Oromummaa qabaattan, yoo dhugumaan gabrummaadhaaf biyya keessan gadhiiftanii biyya hambaa keessa jiraatu taatan waa'ee saba keenya haasa'a. Sa'aatii ammaa kanatti waa'ee dantaa, waa'ee qeerroo ijaaru, waa'ee waraana keenya ijaaru. Nutuyyuu har'a jireenya baqattummaa kana keessa jiraachaa birrii isin maalii takkaa fi shaayii waan eenyu waliin buusne jettanii haasoftan kana. Sandaran gochuu jira. Warri jireenya baqattummaa kana keessa jiru. Sadoo dhuunfaa keenyaa dhiisne.
Yoo dhuguma sababa quuqama qabaatan ta'e yoo dhuguma maqaa hayyummaa qabaatan ta'e kanarratti akka hojjetanii dhaamsa isiniif qabna jechuudha. Jitan ummata didii keessa galchitan kan dhugaa dhiigaa turetu warra taa'an galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbiitu dubbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha gaafiif deebii keenya qarree Oromoo Dubree Loomii Gaaddisaa wajjin taasifne jechuudha kan xumurarra geenyee jirraati kabajamtoota hordoftoota keenya. Hayyemee Loomii wanti guddaan ati akka qarree Oromoo takkaa'uu hooggantuu kora gaaddisa mariitti ati dhaammattu maalidha? Wanti ani dhaammadhu akka qeerroo fi uummata Oromooti wanti ani dhaamu qeerroo kennanii waan jedhuuni uummanni keenya xiqqoo abbootii fi haawwotiin keenya xiqqoo hubannoo hin qabanii baay'inni isaanii jecha warri nafxanyaatu hin jettu qabatu beeta. Isaan san qeerroon keenya akka sirreessan dhaamsa qabaa fi maaliif jennaani gama tokkoon waa'ee waraanaa kanaani waa'ee waraanaa yoon jedhu waraanni nama ajjeesa nama maal godhaa jettee jarri kan sobaan burjaajitu jira jechuu maatii kenna. Isa sanirraa xiqqoo isaan waan hubannoo gaa hin qabnee fi qeerroon keenya akka kana kanarraa maatii sirreessanii dhaamsan qabaaf jechuudha. Hayyee waan bareedaa dhaamte yeroo ammaan tanaa hoo haalli sochii waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii biyya keessatti fudhataa jiru yoo ilaalte mootummaa rifaasee jira. Juntaawwan jedhee diinota akka isaa wajjin umrii nama hedduu lubbuuwwan nama hedduu kumoota kudhan hedduu lakkaawamaniin achitti dhumanii jiranii. Hamma ammaatti jechuudha taphattoonni kubbaa miilaati warra kubbaa miilaa abbaa seeraa ta'ee tapsiisuu hayyoonni Oromoo kan waa'ee Tigraay fi kana balballoomsanii hiree uummata keenyaatiif dhaloota kana ijaaruu dhabanii uummataaf qeerroo waalteessuu dhabanii diinagdeedhaan keessorraa imaammata dhaloota kana hoogganuu fi gartee cichoomsee kaayoo ganamaa tana jalatti abdii uummata Oromoo taasisu kana biratti waraanni qofti kophaa isaa lolee waa gochuu hin danda'u. Kana keessatti dhaloota ijaarame irratti waraanni tarkaanfii fudhata waan jedhu keessaniiti kan deemaa jirtan natti fakkaate. Hayyee kana keessatti gaa xiyyeeffannaa argachuu bira dabalee waraanni bilisummaa Oromoo yoo kan laaltoota kan akka miidiyaa maatii mohaa kan akka OMN akkasumas Oborraa Global Networks dabalatee odeeffannaa waayitawaa waraanni bilisummaa Oromootiif tarkaanfii isaa jechuudha itti fufuu eegaleera balballoomsee uummata isaatiin ga'u eegaleera. Kanarratti hoo hayyoonni Oromoodhaa yoo kan jiraatan taate maal godhuu qabda waan siin jedhe irratti deebiif komii qabduu si biteerta akka uummatatti hoo maal gochuu qabna? Tokko abbootiin qabeenyaa hoo maal gochuu qaban? Qeerroon keenya hoo gattaa'ee inni diina jala masakame qeerroo osoo hin ta'in maqaa qeerrootiin warra bilisiginnaan ijaarte qeerroon ganamaa jijjiiramee sin beeku tokko. Kan biraas yoo kan dhageessu taate waan hooggantuun takka jette dhageesseerta. Dr. Juliyaa kan jedhamtu Yuunivarsiitii Oxford addunyaa kanarraa beekamaadha. Jawaar Muhammad nama nagaya naannoo Afrikaadhaallee fiduu danda'u nama gartee naannoo saniifillee tasgabbii buusuu danda'u waan taateef nama kana dhiibbaa godhanii isas dabalatee Jaal Abdii Raggaasas Baqqalaa Garbaa fi hayyoota hedduu keessattuu ajjechaan qe'ee irratti dhaabati kun gochuudhaaf lolla juntaawwan wajjin geggeessanii fi akka gaanfa Afrikaatti Itoophiyaan bante kuni nagaya gaanfa Afrikaallee booressaa kanaaf furmaanni isa waan jedhu keesse. Kanarrattis ibsa baastaniirtu. Maalimee ibsi isin waan san deeggartanii fi Jawaar Muhammad hatattamatti bahuu qaba. Kanaan alatti falli biraa hin jiru. Isaan iyyuu warri cundhuuraa fi jedhee saree balbala diinaa ta'ee dutu kuni isaaniif aggaamamee salphin isaanis dhufeera jechuu kana dubbatte. Maaliif kana jette? Waraanni isaan gargaara waraana bilisummaa Oromoo. Biyya keenya jennaan haasaa keettu garas narraa miliqame dhiifama. Dhugaadha atuu waa baay'ee ibsiteerta qabeenyi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoon gabbifne qabeenyi bilisummaa saba kanaatiif hin oolle qabeenyi lubbuun jiraachuudha. Fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa keenya beekamaa fi wabii ilmaan Oromoo kumoota barsiisaa ture Dinquu Dayyaasaa dhiibaniit biyyaa baasanii qabeenya isaa ogguruufama soodaree cufsiisuu irratti kana hunda hojjetanii kanarratti illee yeroo tokko ibsa keessan argeen ture. Mee maali balaaleffannaan isin abiyoot kaasa'ee Dinquu Dayyaasaa irratti abbaa qabeenya Oromoo namni dhugaan
sirna dimokiraasii federaalizimii sabdaneessaa jedhame san mirkaneessu silaa jiraate abbaa jijjiirama qe'ee keessaa gadi baasee abbaa qabeenya abbaa miskiinaa kumoota hedduu kan abdii fi ilmaan haadha Oromoo hedduu irraa haqee ilmaan isii barsiise biyyaa baasee qabeenyaa fi dimokiraasiin inni ijaaru misoomaa fi nagaa tasgabbiin inni ijaaru hin jiru kuni mootummaa nafxanyaati jettanii ibsa baaftan maaliif jettan kana? Kun ifa gala bar waan ifa bahee mul'atulleedha. Namicha kanarraa wanti numti bar Oromoodhaaf du'aa fi ajjecha biyyaa baasu fi yookiin fi uummanni maqaa isaatiin biyya bahee kan baarri nyaatu kan afaan rasaatiin afaan qawweetiin hin fixu. Kana malee Abiyyi irraa wanti nuti arginu hin jiru waggaa lama kana keessatti. Wanni Abiyyiin Oromoodhaaf waan takka godha jedhan hin jiru Oromiyaa keessatti. Waa'ee dinqoo maal taasisan? Waa'ee dinqoo maal balaaleffatan? Waa'ee dinquun dayyaasi uummata kennaa fi waan guddaa hojjechuu ture garuu maalummaa inni Oromoodhaaf waa godhu kanaaf kan isaan dhiibaniitiin biyyaa baasanii ta'edha. Waa'ee dinquu irratti Abiyyiin dhiibee biyya baasu malee wanti inni godhee hin jiru jechuudha gama kanaan. Qabeenya isaa namoota habashoota itti gurmeessee qabeenya isaa kana habashoota dhaalchisuuf soodaree fakkeenyaaf cufsiisee bishaan itti dhangalaasee diinagdee naannoo san jiru qisaasuun akkamitti biyyattii keessatti misooma fiduu danda'ama? Oromoo ta'uu isaatiif abbaa qabeenya miliyeenara hedduu waan habashoonni nu injifata jedhaniif gocha habashootaaf gaafii habashootaa tokkollee wanni mootummaan kun irraa hambisee hin jiru jettan fakkeenyaaf Hacaaluu ajjeesennaan ajjeesee Jawaar hidheennaan hidhee Maqaleen nu hafe Maqalee dhayii Walqaayit deeffanna jennaan kanallee godhee uummata Oromootiif garuu waggoota 150 gaafii inni gaafatee qe'ee isaa irratti dhumaa tureef haqa isaa irratti dhumaa tureef gaafiin isaa deebi'aa jiru ammallee mana hidhaatti gabbaasanii jumlatti duguuguudhaa waan jedhu kaastan maali kun? Dha kunillee wama ifaati wama addatti baheeti mul'achuu jiru Oromoon gaafii mirgaa gaafate gaafii mirgaa osoo hin ta'in gaafiin isaa rasaasan deebi'uufii jirti yookiin du'aan deebi'uufii jirti. Garuu nafxanyaan hanga har'aatti erga guyyaa gaafa Hacaaluun du'eeti keessattuu erga gaafa Hacaaluu ajjeesaniiti. Wanti ishiin gaafattee namicha kanarraa dhabde hin jirtu jechuudha hanga guyyaa har'aatti. Garuu ammallee wanti isaan eeggatu tokko kan jiru amma wanno kanas yoo kan dhabdu ta'e kan isaan ittuu deebitu natti fakkaataana. Hin ooltuufi kuni irraallee hin oolini garuu yoo kan dhugumaan nama ta'anii mataan isaanii hin yaada ta'e sa'aatii amma kanatti yoo waan godhan tokko dhaamsa dhaamnaaf ta'e hayyoota kana mana hidhaatii baasanii dhiifama gaafachuu tokko inni biraa mootuyyuu maatii Oromoo irraa hanga har'aatti haadha takka irraa ilmaan sadii fixaa turan waraana hidhachiisee itti ergee ficcisiisaa ture baadiyyaadhaa hanga magaalatti kana ilaameedhaan gumaa isaanii takka takkaan kaffalee Oromoon jilba qaba. San qabateetiin gumaa uummata kana kaffalee uummata kana dhiifama gaafatee yoo sa'aatii kanatti hayyoota kana mana hidhaatiin baasin ta'e boru yoo nafxanyaan jaruma kana jara isaan jala deemu kana warra shimalli sirraa qabee hanga namitti gurraatti sana eenyu maqaan taayyeetitti jalqabee kanniinumaa nu ajjeesii yookaan isaanumaa nu hidhii yookaan immoo isaanumayyuu dhabamsiisii jechuun itti geesseetii jirti jechuudha jarattiin nafxanyaa. Kanaafuu amma wanti sa'aatii kanatti gochuu qaba yoo jiraate kana yoo dhugumaan silaa Oromumaaf hin hojjedha jechaaf Oromoo fixaatti hin jiran yoo dhugumaan kana hin godhu ta'ee tarii irraa damdamachuu danda'u san hin godhan taanaan immoo nuti bilisummaan teenya yeroo dhiyootti taa eeggadhaa jennaani. Toliga Loomii gaaddisaa ibsa gabaabaa istiidiyoo keenya toora iskaayipiitiin jechuudha OGN Obarraa Global Networkiif kennite maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu horii bulii qarree takka shamarree bakka geessu isinaa godhu kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootiif jechuudha bara hojiitii fi bara milkaa'inaa akkasumas milkii faana qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromootii fi ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessoo uummataa fi qeerroodha jennaani. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya Oborraa Global Network irraa waa hedduu akka barattan abdii qabna odeeffannaa guyyaa guyyaatti isiniif dhiyeessinu kana jechuudha toora YouTube keenya jechuudha share subscribe gochuu hin dagatin akkasumas odeeffannaa waayitawaa odeeffannaa oolmaa Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo akkasumas jechuudha imala qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jiru jechuudha haala taateewwanii fi giriyaa fi dararaa uummata keenyaa jechuudha ta'eeti mul'ataaf qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee
akkasumas qophii keenya gola Oromiyaa qophii cuunfaa torbanii irratti isinii dhiyeessinu nu faana bu'uun dagatinaa isinii jenna. Oburraa Global Media Network ijaaf gurra uummataati miidiyaa keessan cinaa dhaabbadha akkasumas waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadha gamanumaan jenna. Loomii Gaaddisaa hedduu galatoomi yeroo biraas qophii kanaa fi kan kana fakkaatuun walitti deebina. Horii buli. Dubbii dalchitan uummata diidii keessa galchitan kan dhugaaf dhiigaa turetu. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya biyya keessaa fi ala teessanii sagantaa keenya jechuudha karaa sooshaal miidiyaatiin hordofaa kan jirtan Oburraa Global Media Networkiin jechuudha akkanumatti kabajamtoonni hordoftoonni yaadni keessan qeeqni keessan jechuudha nu jabeessa nu cimsaa akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaaffii uummata keenyaaf akkasumas egeree uummata isaatiif dhaabbate irratti miidiyaan jechuudha wiirtuu lafee dugdaatii fi inarjii qabsoo Oromoo akkasumas jechuudha saayinsii gurmaa'inaatii fi ijaarsa dammaqina uummata keenyaa ta'uu gamumaan hubannee jechuudha isinis nu faana bu'aa isin jenna miidiyaa keessan tumsa miidiyaalee Oromoo tokkummaan jabeessaa kana malees jechuudha yeroo hunda wal quba qabaadha adda durummaadhaan akka Oburraa Global Media Networkitti tokkummaadhaan ijaaramuun dawaa summii gabrummaati jenneet amanna. Garaagaratti hayyoota Oromoo karaa foddaa televezyiinii Oburraa Global Media Network keessummoota haala wayitawaa siyaasaa Oromoo irratti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa keenya jaalmurataa sabaa wajjin dhimma ariifachiisaa fi wayitawaa akkasumas dhimma hudhaa siyaasaa Oromootii fi hiree uummata Oromoo ilaalchise akkasumas jechuudha haala biyya keessatti deemaa jiruutii fi hayyoonni maal jedhu uummanni hoo maal murteeffate qeerroo bilisummaa Oromootii fi hariiroon qabsoo Oromoo jidduu ammaan tana jirtu maal fakkaata akkasumas ajjeechaan baay'ate kunoo falli inni ammatti argachuu qabu maali waan jedhuu fi maaltu siiqe. Akkasumas maaltu dabalame waan jedhu irratti waliin haasa'uu deemna qopheessaan sagantaa kana ani Soofumar Gadaati Sudaan Kaartuum irraa akkasumas jaalmurataa sabaa hoogganaa dura bu'aa akkasumas koree hojii raawwachiiftuu waliigala kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Iskaandinaaviyaa Siwiidin irraa jechuudha turtii daqiiqaa muraasa waliin godhuu deemna nu faana bu'a. Ayyee jaalmurataa yooyyaa anaa dhufu. Tole. Bagaan nagaan noo feertanii duraan dursee kabajamoo fi jaalatamoon Oburraa Media Networkiin naaf heeruu keessaniif hedduu isin galatoomfadha. Maqaa daawwattoota keenyaatti hedduu isin galatoomfachuun barbaada. Ayyeegaa tole yeroo darbellee wantoota marsaa jaaffaa irratti waamicha qeerroo bilisummaa Oromoo labsii isa xumuraatii fi isa hadhaawaa kanarratti waa hedduu jechuu ture ni yaadatanii sa'aatii qabnurraa jechuudha ammas yaada kabajamtoonni hordoftoonni sagantaa Oburraa Global Network nu dhiyeessanii jechuudha har'as dhimma ariifataa tokkoof gama istiidiyootti isin barbaannee toora Skypeetiin jechuudha iddoo jirtan yeroo keessan aarsaa gootanii gamanatti nu dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota Oburraa Global Networkiitiin galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Isinis baay'ee galatooma naaf heeruu keessaniif. Ayyee jaalmurataa saba jechuudha. Mee ammaan tana qabxiilee gurguddoo sadeen tokko gabaabsinee kaasneet irratti dubbachuu barbaanna. Qabxiin jalqaba kaasuu barbaannu jechuudha. Mee adeemsi amma ajjeechaan jumlaan waliigala Oromiyaa irratti aggaamamee namni gaaddisa seeraa jala jiru tokko jumlaadhaan gadi bahee itti ajjeefamu kuni ajjeechaa waliigala ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffate kuni maddi isaa maali jetta? Maddi isaa duraan dursee gaaffii kana carraan kennuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Kabajamoo fi jaalatamoon daawwattoonni Oburraa Media Networkiidhaa hundi keessanoo carraa kan argadhee isiniif dhiyaachuu qotiif hedduun isin galatoomfadha maqaa uummata Oromootiini. Baay'ee na galatooma. Kanarratti ajjechaan jilmaadhaan Oromiyaa keessatti banamee Oromoon har'aa miti duris du'atuma jira. Garuu hammaa kun ni hammaatee baay'atee hammaatee jira. Nama sabboontota warra ija qaban ijoollee kichuu lafa ol kan kana rasaasaan lafatti haxaawaa jira. Diinni nafxanyaadha jechuudha. Akkanatti nama ajjeesuun kun wanni akkanatti irraa baay'atee rakkinumaa mootummaadha kan ifiin jiru fiinxaaliyyii nafxanyaadha
kan seeraan. Qabsoon bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo jidduu jirtu ifaa fi qulqulluu kan taate jechuudha. Qulqulluu kan taate waan taateef isin gaafadha daqiiqaawwan qabnutti fayyadamuudhaaf. Qaamonni abaaboo bilisiginnaa qaamonni ammoo qaamota biraatu ijaare isiniin jedhu jiraachuu danda'u. Kana malees jechuudha akkuma beekamu institushiniin siyaasaa yookiin immoo tumsi qabsoo bilisummaa Oromoo tokko jechuudha eenyuyyuu ijaaramee akeekaaf sagantaa qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafin akkasumas butee qabsoo saba kanaa gartee hin gurguratin malee hanga sabaa dalagametti hanga lubbuu haarsaa deebii hin qabne qabsoo ofirratti hirkannoo taasisetti qabsaa Oromooti. Isinoo hidhatni isin waraana bilisummaa Oromootis haa ta'u qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin qabdanoo caasaan biyya keessa amma jedhamu kun hoo hammam ga'a akkamitti hojjetaa jira maal fakkaataa fi kanammoo akka uummata Oromooti ifa ta'uu isinoo qaamni isin hoogganu eenyu? Nuti qaamni hooggansa irraa fudhannu ajajoota waraana bilisummaa Oromoo olaanaa irraa ajaja fudhannaa. Nuti ilma wobooti. Caasaa biyya keessaa hogguu jennu caasaalee biyya keessaa kan ijaarree hundeessinee uummata keenya kan hooggantoonni matootiin irraa hidhamanii burjaajawanii bilisiginnaa maal jechuudhaan adda murteessan kana daandii qabsiisaa jirra. Leenjii kennaafii jirra. Kana qofaa miti opereeshinii waraanaatis ni qabna. Opereeshinii waraanaatis ni hojjenna. Leenjii waraanaatis ni hojjenna. Kana qofaa miti mooraa diinaatis seennee jechuun fakkeenyaaf asitti amma waan dhugaa jechuudha akka ifa namaa ta'uuf opereeshinii waraanaa jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf opereeshinii waraanaa jechuun akka nama waraanaa qabutti immoo waraana bilisummaa Oromoo akka uummanni Oromoo jaalatu akka ofitti maxxansu akka diinagdeen bira dhaabatu gochuu jechuudha karaa ciruu fi gartee akka diinni basaasee yookiin tarkaanfiiwwan garaagaraa gartee jallaa fi jallattuu Oromoo warra irbuu hin beekneef warra sabboonummaa hin qabne ilmaan alaa buleeyyii jechuudha ilmaan barcumaa jedhanii warra hirkatan kana jechuu barbaaddeeti moo isinumatu qaba waan jedhu kana addaan baasi jechuu barbaada. Dhugaa gaaffii gaarii na gaafattee waraanni bilisummaa Oromoodha harma qabnu waraana keenya waraana uummata Oromooti. Opereeshinii waraanaa gonja'u daandiilee waraana bilisummaa Oromootiif uummata Oromoodha walitti firoomsuu walitti hidhuudha. Naannoon tokko kan beekne jira. Naannoon beekne kanaafillee akka beekan dhaamsa dabarsuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti. Uummanni Oromoodha waraana bilisummaa Oromooti malee jiraachuu danda'u. Qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti fi uummata Oromoodhaa guutumaan guutuutti dimshaajetti miliyoona hanga jamu kana calallee lafa keenya walitti hidhuu fi mataa isaanii walitti qabuudha. Yoo mataa dadhabne miiloo ittiin akka Jawaar keenya jedhe san harka walitti hidha. Harka isaanii walitti hidhuu deemne jechuudha. Akka isaan walitti firooman godhu irrattii fi dabalataan ammallee kana qofaa miti ijoollee waraanaaf leenjii waraanaatti barbaadanillee gara mooraa qabsootti ni galchina. Tole. Galatooma yaada naa kennitanii fi hayyee jechuudha foddaa iskiriina walakkatti deebi'i. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa koragaa sagantaa Oborraa Global Network ijaaf gurra uummata miidiyaa yeroo dhiyootti saatalaayitii irratti bahuu deemu toora YouTube channel Oborraa Global Network toora Facebook akkasumas WhatsApp fi kanneen kana fakkaatan irratti argama jechuudha. Odeeffannoowwan waayitawaa dhiyeessuudhaan oduuwwan amma raawwataman haqaa fi iftoominaan dhiyeessuudhaan bilchinaan xiyyeeffatee jechuudha saba isaa keessatti caasaa hedduu ijaarataa kan jiru Oborraa Global Network jechuudha miidiyaa fi jabeeffachuun waan ifiitiif abdii horachuu akka ta'e gaman waan dagatinaa jenna jalmurata gara qabxii dhumaatti deebina mee labsiin marsaa jaffaa qeerroo bilisummaa Oromoo waame kuni galma milkaa'ina akkam qaba akkasumas hogganoota siyaasaa Oromoodhaa kan amma inumayyuu oduun takka bahaa jirti hammam qabatamaa kan jedhu kan booda mirkaneeffannuu tahee jechuudha nan dhabamsiisa baandawwan harkaa qabu nan dhabamsiisa juuntawwaniif ammoo hojjechaa jira yeroo jedhu baandawwan kun eenyu fadhame gabaabsiinu himi. Baandaa jechuun gantuu jechuudha gantuu jechuun naftanyaa isaan jechuu barbaade. EPP fi bilisiginna illee bilisiginna jiru fi badhaadhina jiru fi waan isaan jankarallee irraallee dagaan jiru kanallee dharrabsuu kun maqaa namni mukaafate. Ammoo inni yakkamaan biyya Itoophiyaa Oromiyaa keessatti fi Itoophiyaa keessatti inni seeraan ala jechuudha. Eega aangoon isaa dhumate mi seerumichi isaa hakijibaa sanuu haa ta'u eega aangoo isaa dhumate humnaan aangorra jiru maafiyaa fi baandaan warri jaamu
Naftanyaan eenyu Abiyoot Kaasaayoo Abiyyi Ahmed irraa jalqabee hanga ministeerota isaan sadarkaa gad aanutti